Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko bara baraan ameen. Jaalatamtoota ijoollee Waaqayyootiin kan jaalatan innis daran caalchisee kan isin jaalatu maqaa Waaqayyoon nagaan isin gaafadha. Akkam turtan, akkam ooltan, akkamiin sa'aatii kana eegdan, eegee tiksee kana isin nu ga'e uumaa keenya sillaasee galanni fi ulfinni waaqeffannaan hundisaaf haa ta'u. Dhiyeessoo haadha Waaqayyoo ergamoota qulqulluutaa toloota wareegamoota hundumaa haaluma Waaqayyoo isaan kabajeen kabajnii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Hunda dura dursuudhaan baga guyyaa yaadannoo kabajaa kan hoggaa hangafa ergamoota qulqulluu Rufaa'eliin isin ga'e. Akkasumas baga jala bultii bara 2015 bara haaraan isin ga'e. Egaa guyyaa har'aa Qaaqmee yookiin qaammee gaafa guyyaa 3 kan yaadatamee oolu yookiin kabaja hoggaa kan kabajamee oolu qulqulluu Rufaa'eliidha. Rufaa'eliin eenyudha? Maaliifis kabajna? Seenaan har'aa hoo maalidha? Gabaabsinee wal wajjin ilaalla. Waaqayyoon Gooftaan hunduma keenya wajjin haa ta'u. Rufaa'el jechuun maal jechuudha? Rufaa'el jechuun kan nama gammachiisu arjaa gara laafees jechuudha. Hiikni maqaa isaa. Egaa duuka boonni Waaqayyoon ittiin jedhan. Ergamaan Rufaa'el eenyudha? Eenyummaa isaa akka barruuf nutti himi ittiin jedhan. Waaqayyoon Gooftanis ergamoota 3 waamee fuula isaanii dhaabe. Jechuunis Mikaa'ela, Gabri'eel fi Rufaa'elidha. Egaa yeroo kana fuuldura isaanii akka dhaabeen Rufaa'eliidhaan Waaqayyoon ittiin jedhe. Eenyummaa kee, kabaja kee ergamoon yookiin duuka boonni akka baraniif eenyummaa kee ibseedhe. Rufaa'eliinis jalqaba eenyummaa Mikaa'elaarraa ni ka'e. Maaliif? Hangafa isaati waan ta'e. Ittaanee kan Gabri'eelis ni ibsa. Maaliif? Dursaa isaati waan ta'e. Ittaanee gaafa waa'ee isaa ibsu akkas jechuun dubbate. Maqaan koo hangafa ergamtoota Rufaa'eliin jedhama. Hiikni maqaa kootis kan nama gammachiisu arjaa gara laafees jechuudha jedhee isaaniif ibse. Dhuguma ergamichi gara laafeessaadha. Ergamichi namaaf kan na'udha. Ergamichi arjaadha. Kennee kan hin quufnedha. Egaa ergamaan qulqulluun Rufaa'el waa'ee isaa erga akkana ibseen boodatti waa'ee isaa nutis gaafa dubban ergamaan kun ergamaa nagaa jedhamuunis ni waamama. Ergamaan kun ergamaa fayyaa jedhamuunis ni waamama. Ergamaan kun ergamaa madaa, ergamaa gadaameessaa jedhamuunis ni waamama. Maaliif akkas jettan yookiin maaliif akkana jennee gaafa ilaallu macaafa Henook boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irratti akkas jedha. Dhibee fi madaa dhala namaa irratti kan muudame hangafa ergamoota qulqulluu Rufaa'el jedha. Dhibee fi maalirratti? Madaa dhala namoota irratti kan muudame waan ta'eefidha. Henook ammas itti aansee akkas jedha. Henook boqonnaa 10 lakkoofsa 13 irratti gargaaraa dubartootaa yookiin immoo gargaaraa gadaameessaa jedha. Jalqaba gaafa nuti gadaamessi keessatti tokko jennee guyyaa jalqaba uumamnurraa kaasnee hanga gaafa dhalannutti kan nu gargaaru, kan nu eegu, kan nu sooru gadaameessaadha keenyaa keessatti. Akkamitti akka guddannee akkamitti ji'a 9 muluu qilleensa malee akka teenye osoo nu hin beekin kan tiksee qilleensa nuuf ta'ee nu jiraachisee soorata malee ji'a 9 akka jiraannuuf nu sooree gadaameessaadha keenyaa keessatti nu kunuunse hangafa ergamoota qulqulluu Rufaa'elidha. Kanaaf maalii ergamaa gadaameessaadha. Dabalataan namoota dahuu hin dandeenye dhala dhabanii baroota baay'eedhaaf rakkachaa turan, baroota baay'eedhaaf haala mijanne keessa turan gargaaraa kan ture waan tureef namoota dhala dhaban dhala akka argatan gochaa kan ture waan tureef ergamaa gadaameessaa jedhama. Seenaa kana hanga kana yoo ilaalle mee duubatti deebinee waa'ee yaadannoo irraa immoo gabaabsinee haa ilaallu. Nama maqaan isaa Xoobiit jedhamu tokkotu ture, lammii Israa'el. Egaa warra Faarisiin booji'amee namichi kun biyya isaatii ba'ee ture. Ilmi isaa Xoobiyaa jedhama. Amma jarri kun biyya humbaatti osoo jiraachaa jiran abbaan isaa Xoobiit Xoobiyaadhaan akkasittiin jedhe gara biyya keenyatti deemiti
qabeenya yookiin maallaqa baay'een biyya keenyatti nama biratti dhiisee dhufe. Isa san fidiitii kootti akkasumas yoo argatte firoottan koo lammii koo biyya koo keessaa haadha manaa gaarii fuudhii kootti ittiin jedhe. Xoobiyaanis deebisee ittiin jedhe yaa abbaa koo anuu biyya kana hin beeku akkamittan deemaa jedhee deebiseef. Egaa amma Xoobitis ilma isaatiin Xoobiyaadhaan ittiin jedhe nama si geessu yoo argatte maallaqa hin kafallaa fi barbaadii fidii kootti jedhe. Xoobiyaanis barbaachatti ni ka'e. Yeroo kana nama maqaan isaa Azaariyaa jedhamu argate. Namichi sitti siqee maqaan koo Azaariyaan jedhama. Bootaati barbaaddu kana si geessuudhaaf ani eeyyamamaa. Kanaafuu wajjin deemna ittiin jedhe. Azaariyaa jechuun Waaqayyoon gargaaradha jechuudha. Egaa Azaariyaadhaan jedhee maqaa isaa kan itti hime isa wajjin imaluudhaaf ka'e lakkaa qulqulluu Rufaa'elidha. Egaa jarri gatiis walii galanii gara biyya isaaniittis ni deeman. Egaa gara biyya sanis dhaqanii biyya Meedoon jedhamu nama qabeenya bira jiru san bira deemanii maallaqichas ni fudhan. Yeroo deeman galaanarra ummuu deemaa jiran qurxummii tokko qabanii wayi tokko akka godhaniif Rufaa'eliin yookiin Azaariyaan maqaa isaa Azaariyaa jedhee itti hime isa ni ajaje. Qurxummii wayis ni qaban. Isa sanillee baqaskanii garaamessa yookiin garaa qurxummichaa keessaa tiruu fi saambaa keessaa baasanii harkatti qabatanii gara biyya saniitti deemuu jalqaban. Egaa biyya sanitti immoo Saaraa walitti Raagu'eel kan jedhamtu dubartii rakkattuu tokko ture. Dubartiin kun abbaa manaa torbatti heerumte. Torbanuu jalaa boqotaniiru. Gadda hamaa keessatti argamte. Dubartiin kun dhibee addaatiin dubartii qabamtee turteedha. Dubartiin kun seexana Asmaandiyoos jedhamu qabamtee adaduma yookiin takkuma isheen heerumte abbooliin manaa ishee harkaa boqote ture. Lammaffaas ni heerumte ni boqote. Sadaffaas ni heerumte ni boqote. Afuraffaas ni heerumte ni boqote. Hanga torbaattis abbaan manaa jalaa dhumanii imimmaan ishee harca'ee kophaatti haftee jireenyi ishee gurraacha'ee abdii dhabdee nama jiraachaa turteedha. Har'as namoonni baay'een kana haala rakkisaa jireenya rakkisaa abdii kutannaa keessatti argamu baay'een ni jira. Qulqulluun Rufaa'el nu haa gargaaru. Egaa isa qabatanii deeman gaafa immoo aarsan seexantichi ni bade. Asmaandiyoos ishee keessaa ba'ee ni deeme. Dubartittiin illee kophaa ishee yookiin qulqullummaatti ni hafte. Egaa ilmi Xoobiyaan illee dubartii kana ni fuudhe. Inni garuu hin boqanne ture. Maaliif? Ergamichi Rufaa'el isa wajjin ture. Maaliif? Ergamichi Rufaa'el seexanticha mo'ateera waan ta'eef seexanni gaafa ishee keessaa ba'u isheenis boqonnaa argatte. Kobummaan ishee gara nama wajjin jiraachuutti jijjiirame. Boo'ichi ishee gara kolfaatti, gaddi ishee gara gammachuutti ni jijjiirame. Abbaa manaas ni argame. Akkuma jedhame haadha manaa gaaris itti fuudhee maallaqa isaas fuudhee Azaariyaa fi Xoobiyaa waliin ta'uun gara biyyaatti deebi'an. Azaariyaa jennee kan waamaa jirru maqaa isaa kan inni manne garuu qulqulluu Rufaa'el ture. Sanbooda akka biyya gahaniin abbaa isaanii yookiin Xoobit bira gaafa gahan Xoobitiin illee ittiin jedhe isa harkatti qabee ture gadaamessa qurxummuu keessaa baasisan gaafa aarsu ergamaan Rufaa'el ijji nama sanillee ijji Xoobit waggaa 7 kan jaamtee turte ni banamtee jedha. Sanbooda ijji isaas ni ifa addaas ni arge. Yaa saboota jireenyi keenya baay'een dukkana ta'eera. Yaa saboota jireenyi keenya baay'een rakkina ta'eera. Ijji keenya hafuuraaf ijji keenya foonii baay'een jaameera. Ergamaan qulqulluun Rufaa'el dhufe ija keenya jaame kana nuuf haa banu. Inni Xoobitiin gargaare. Inni Saaraa walitti Raagu'eel abbaan ishee Raagu'eel jedhama. Isheen Saaraa jedhamti. Ishee kana kan gargaare ishee kana wajjin kan ta'e hunduma keenya wajjin haa ta'u. Inni furmaata nuuf haa laatu. Egaa ergamichi qulqulluun Rufaa'el seenaa kana erga raawwate ergamaa qulqulluu Rufaa'el ta'uusaa isaanitti himee ni deeme. Egaa kanatti aansuudhaan lammaffaa irratti kan argannu immoo seenaa dubartii takkaati. Dubartii biyya Room qabeenya guddaa qabu mana qulqullummaa ijaarsisuu barbaaddu tokkotu ture. Dubartiin kunillee gara abbaa tokkootti dhaqxee mana qulqullummaa ijaarsisuu akka barbaaddu abbaa isaaniitti ni himte.
abbaan sun illee abbaa Tewofilos jedhamu ture. Egaa isaanis akka isheen ijaartuuf isheedhaaf ni eeyyaman. Biyya Iskindiriyaa cinaa iddoo Phaaxrees jedhamtee beekamtutti mana qulqullummaa galaana cinaatti tabba xiqqoo tokkotu ture. Tabba galaana keessa yookiin galaana qarqaratti argamtu sanitti mana qulqullummaa akka ijaartu abbaan illee ni eeyyamaniif. Kana booda dubartittiinis mana qulqullummaa san ijaarsisti. Manni qulqullummaa sunis baroota baay'eedhaaf erga tureen boodatti guyyaa tokko saboonni Waaqayyo walitti qabamanii Waaqayyoon ni kadhatu ture, ni waaqeffatu ture. Osoo hin yaadamin manni qulqullumichaa raafamuu jalqabe. Manni qulqullumichaa dhodhoo yookiin tatarsa'uu jalqabe. Yeroo kana namoonni ni rifatan, yeroo kana namoonni ni hollatan. Galaanicharraa yookiin immoo cinaa galaanichaati manni qulqullummaa socho'uu jalqabe. Manni qulqullummaa diigamtee galaanatti gadi dhaquuf kaate. Namoonni illee gara galaanatti gadi dhumuuf gaafa kaate iyyanii Waaqayyotti bu'an. Ergamaan qulqulluun Rufaa'el samiirraa balali'aa dhufe. Egaa namoonni kan hin barre manni qulqullummaatti kan ijaaramte qurxummii guddaa hanga tabbaa guddatu bakka sanii gongumaa hin socho'an gubbaan isaa lafa fakkaatu irratti ture. Qurxummichi guyyaa san namoonni itti irratti waaqeffatan waan itti baay'ataniif waan itti ulfaataniif socho'uu eegan. Seexantichis qurxummichaan ittiin jedhe socho'i namoota kanneen urguuf ittiin jedhe. Akkuma seexanni isa jaje qurxummichis namoonni waan itti ulfaataniif san booda ni socho'e. Manni qulqullummaa lakkaa edaasheen kan ijaaramte lafarratti osoo hin taane qurxummii yookiin naacha bakka sanii bara baraaf hin sochaane tokko ture sarratti jala. San booda qulqulluun Rufaa'el samiirraa ni dhufe. Naachichaanis yookiin qurxummichaanis ittiin jedhe hanga bara baraatti boota kanaa hin socho'in jedhee kan harka isaatti qabatee jiruun masqalii abiddaatiin boficha yookiin immoo ifama qurxummicha ni waraane. Qurxummichis goggogee achitti ni hafe. Akka inni achi sochaane ni taasise. Mana qulqullummaa diddiigamuu qabdullee jabeessee ni dhaabe. Akkuma kunoo fakkii qulqullummaa qulqulluu Rufaa'elii irraa argitan kun manni qulqullummaa kun tabba san irratti galaana kana cinaa irratti kan ijaaramtedha. Kan isin argitan galaanni gara gadii kun immoo galaana seenaa kana irratti kaasaa jirru kanaadha. Naachi yookiin qurxummiin isin argaa jirtan kun immoo kan ergamichi eeboo isaatiin waraanedha. Egaa fakkii qulqullummaa kanarraa waa'ee tokko ni hubattu jedheen amana. Qulqulluun Rufaa'el seenaa kana itti hojjete namoonnis tasgabbaa'anii bootaa isaanii kaleessatti tasgabbii isaanii kaleessatti akka deebi'an seenaa taasiseera. Seenaan kun guyyaa har'aa kana yaadatamee oolaa jechuudha. Egaa jalqaba akkuma kaan Xoobiit seenaan inni taasise yookiin immoo bara dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dura waggaa 300 irra seenaa ta'edha. Xoobiitiif qaroonsaa banamee Xoobiyaanis haadha manaa kan argate. Saaraan walitti Raagu'eel illee hidhaa isheetirraa kan baate. Manni qulqullummaa kunis immoo ni jabaatte jechuudha. Egaa Waaqayyoon gooftaan mana keenya jiguudha heddu. Waaqayyoon gooftaan mana keenya barbadaa'uuf heddu. Ergamaa isaa ergee akka nuuf utubu fedhaa fi heeyyama Waaqayyo nuuf haa ta'u. Beekee miti osoo hin beekin hanga xiqqoorraa akkasumas baay'isee miti xiqqeessee waan hanqaburraa kanan isiniif qoode kana fakkaatti ture. Eebbi ergamichaa nu waliin haa ta'u. Gargaarsi ergamichaa nu wajjin haa ta'u. Suuqni ergamichaa nu wajjin haa ta'u. Baga kabaja waggaa ergamaa qulqulluu Rufaa'eliin isin ga'e. Qaagmee gaafa guyyaa 3 kabajamee kan ooludha. Waaqayyoon hunduma keenya haa eebbisu. Nagaatti tura. Galanni fulfin Waaqayyoof haa ta'u.